Anjira ni barana waan baay'ee arguudhaaf jirra dhugaa waa'ee dullumaa fi duunu oo azalaa malee jedhanii yoo yaa harka fuune akkam jirtan faamilii kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti jechaadha yoo yaa jenne harka fuune noora. Egaa akkuma beekamu maanguddoo suuraa isaa asirratti argaa jirtan kuni ganna umrii isaanii ganna 47dha. Magaalaa Bishooftuu keessatti waggaa 29 fi dubartii fakkaatee uffata dubartii uffatee mana namaallee qacaramee biddeen toshee hojjechaa ture jedhan. Guyyaa kaleessa malee dheengadda to'annaa seera jala oolee poolisii shakkee waggaa 29 fi osoo waa xiqqaa irratti hin beekamne gola namaas qacaramee biddeen toshaa ittoo hojjetaa bishaan buusaa waan dubartiin hojjettullee hojjetaa akkasumas biizinasa mataasaa qaba kaaffee mataasaa qaba dubartii fakkaateetu hojjeta jedhan. Anka gaafii natti ta'e tokko ka gaafii natti uume tokko jira dubbiin kun hagam dhugaadha. Mee hagam takka dhugaa indee namni dhiirri tokko haguma fedhe nu namtichi silaa achi ilaaltu fuulli hidhiin isaa kun hundi dubartii fakkaatu asasira areenni hin jira. Namni akkamitti kanumallee naqqa'uu dadhabeeti moo saaksii wayii nutti uumanii nu sobaa jiran miidiyaa kanarratti. Dhugaa gaafii natti uumeena. Isin oomee maal jettan yaada keessa koomantii jala kaa'a. Ani garuu akkuma suura irra isinii kaa'u kana waggaa 29 miti waggaa takkaayyuu namni tokko jijjiirama sagaleetti jira. Ilma dhiiraa erga ta'e nama fedha foonii qabudha. Dubartii mana dubartii faa keessa yeroo hojjetu dubartii takka yoo arge miira keessa seenee itti bu'uu danda'a. Yeroo uffata qayyarattu dubartoonni amma dubartoota sarratanyaa dubartii biratti akkuma feete qayyaratti amma nuti dubartoota dhiira biratti hin qayyarannu malee uffannaa keenya dubartoota nu cinaa jirtu waluma maddiitti qayyaranna waluma maddiitti shaaworii faallee gallaa maal hin qaanofnu jecha innaa dubartiidha jettee dubartiin biratti uffata qayyaratti biratti akka feete taate biratti uffata akka argite uffatti yeroo san ilma dhiiraa obseetuma mana dubartii hojjetettanii yaaddanii garuu dhugumaa dubbiin kun amma dhuguma saaksiin kun sammuu sisseena. Ani garuu dhugaadhaatti fakkaanne uummanni kun muudiin jirre waggaa 29 jechuun waan xiqqaa sinti fakkaatin. Waan xiqqaa sinti fakkaatin umrii keenya jechuudha umrii keenyatti dhalannee as keenya. Indee umrii nama tokko umrii golmaasaa tokkooti jechaadha. Kana hunda namni ittiin naqqa'u yeroo mana fincaanii deemu yeroo dhanna dhiqatu yeroo shubbii rifeensa filatu namni guyyuma takka illee argu moo xonqolaa wayii hojjetee ofitti waa godhate bagee taasifan garuu dubbii kana amanuu dadhabe beektanii naante isin oomee yaada keessan koomentii jala nu ka'a maal jettan kana hin amantanii anaga ammaa gadi naatanuu diddee miidiyaa gurguddaan gabaasanii miidiyaa akka gurshaa afaallee boostii godhanii jiranii maqaan isaa Asfaadha garuu inni Asfaanesh jedhetanii aayidii hunda jijjiirratee akka dubartii fakkaatee hojjechaa ture jedhanii garuu akkamitti hindee namni waan sobuu dandeessu waan hojjetu tokko riyaakshinii kee sobuu dandeessa waan hojjetu maaninatti backgroundii kee sobuu dandeessa garuu saala kee akkamitti sobdee dhoskitee jiraachuu dandeessa yeroo waggaa kan hunda akkamitti isin dubbiin kun dhugaadha jettanii beektu garuu ana akka gootti piraankii wayii nu godhaa jirammoo ishii amma dhiira ta'uusaa qorannoo maal shakkees poolisiin waggaa kana hundaayyuu hin argine amma maal argeet qorannoo taasisee to'annaa seera jala oolche haga waggaa kana hundaa eessa ture poolisiin kun hin jiru gaa waggaa kana hunda poolisiin naannoo san hin jiru nama tokko deemsi dubartiin deemtu fi deemsi dhiirri deemu adda tokkoffaa meeshii harmallee ispoonjii keessa godhachuu danda'a jennu hudduullee ispoonjii keessa godhate haa jennu areeda kana hoo akkam godhan hidhiin kun hidhii dhiiraatiin beeskisa bakka rifeensi hoo sagalee hoo akkam godhan
Inde namni karaa kana hunda sobama reakshinii kana hunda guutuma akkamatti danda'eetuma sobama. Aarannante isa waan akkasii muuddiin kun hin corroba. Ana garuu muuddiin kun natti galuu dide dhuga gahaa fi cimaa natti uume maaliif uummanni keenya kun piraankii nu godhaa jira moo saaksii addaa uumaniiti moo maali jedheetana xiyyaaqee keessa gale isin noomii akkam jettan isin sinii galeera wanni kun garuu jaarsa kana garuu namni argine jira jedhee yaadu miidiyaa hawaasaa guddaa irrattu gurshaa peejiin nama baay'eedha kan poosti godhe warroota miidiyaa guddaa jedhaman keessaa jechaadha. Akkamitti xayyib namni waggaa 29 guutuu dubartii ta'een jiraata guyyuma tokko hin dogongoru dubartii mana tokko keessatti argi dubartii miidhagduu tokko argi callisee bira taa'e hin daffaruuf yaadu dhiirri bara kana daa'ima xiqqishuu waggaa 4tu daffaraa jira akkamitti waggaa 29 dubartii ta'ee namni dubartii fakkaatee mana dubartii hojjeta haara gooftaa keenyaatti soba akkana nu ooshi yoo dhugaa ta'e namoonni inni bira hojjechaa ture bishooftuu keessatti jechaadha namoonni mana isaan keessa hojjechaa ture yoo jiraatan dhufanii nu waa bahan ragaa mana hojjeteera dubartii ta'e hojjete waggaa gana bira hojjete reakshinii dubartii qaba uumama akka dubartii qaba waan jedhu hoo jiraata ragaa guutuu akka nu ta'u sobdanii sooshaal miidiyaa hawaasa kanarratti sobanutti gadi fidinaate ragaa san nuu fida. Ani ragicha barbaada. Ragichaan ala waan biraa sinirraan barbaadu. Bakka gaafinatti uume ka. Ani amanuu hin dandeenye. Gadi na seenne haga amma xiyyaaqee milikitii ta'eetuma jira. Gadi seenuu hin dandeenye. Akkamitti hafe. Eenna akkamitti ta'are. Kanaafuu ragaan kun dhugaadhaaf soba ta'uusaa akka barroo barbaadan ragaa akkasii nuu fidaa ragaa amma fakkeenya mana kiyya hojjeteera hin jettu dubartiin maloota inni qabu mana keessatti dubartii sagalee isaa gunci isaa kana rifees hidhii isaa kana hidhiin dhiiraa fi hidhiin dubartii wal adda amma namni kun dubartii fakkaatu naxala akka dubartii gaabii akka jaarsota gurguddaatti ta'u uffatu malee istaayilii dubartii garuu irratti hin agarre hizbiin guyyuma adii yoo itti mare akka malee akkamitti achi ilaaltee beekama bar inna kanuma kanaafuu mee yaada keessan nu barreessa waan kana irratti waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kiyya laayikii sheerii godha odeeffannoo dabalataa barbaadan immoo mallattoo notifiikeeshinii san oonii godhaati viidiyoon guyyaa guyyaadhaan hojjennu akkasiin qaqqabuu barbaadan itti fufnaa chaanel eebbisaa subscribe gochuun hin raafatinaa viidiyoo yoo sin qaqqabe laayikii tuqa please laayikii yoo naaf gootan na fayyadaa na jajjabeessaa na guddisaa anis immoo amilee ittiin hojjedhuun argadha yeroo baay'ee viidiyoo laaltanii baatanii viidiyoo namni 15,000 laalee laayikiin 70 yoo ta'u amilee dhafti qorrakkisa galatooma